yoo ati dhugaa sana dhaga'uun barbaanne warri si bira jiran akka dhugaa sana dhaga'u dhugaa sana sitti himna. Share godhaa sumni keessa share hojjaa barbaannaa amanti. Share godhaa hundi keessa irraa keessan share godhaa. Share godhaa. Baay'ina kanneen jiranii share godhaa. Erga kaleessaatiin nuti rabnee dhimma kana qulqulleessuudhaaf eessaa kaanee eessarra naannoo warreen biyya kana jirtan hin beektan maal akka gochaa nuti ture jecha. Kanaaf dhugaa sana immoo waa qabannee isinitti dhufnee jiru. Akkamitti akka obboleettiin kun hidhuute maaltu akka ta'e dhugaan sun nu bira qaqqabeera. Muradina si teessisiiti fotoowwan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kan mana siifanis yoo ta'e mana kanallee yoo ta'e dirqamni nu qabnu dhugaa jiru dubbachuudha. Dhugaa san dubbachuuf immoo kallattiidhumaan mana nu affeeranitti affeeramuudha. Kanaaf iddoon nuti turre qoonsilaadha. Imbaasii turre imbaasiidhaa dhufnaan kallattiidhumaan iddoo biraa osoo hin gorin mana isaanii dhaqnee jechuudha. Bakkee biraan deemnu mana keenya kootta bilbila keenyaanin seennaa dhugaa jirru. Ummata keenya ka Arsiitii fi ka Shawaallee dhugaa jirru itti himna yaada jedhu qabatanii nullee yaada kaleessarra gaafa jalqabaatirraa hanga ammatti maaltu deemaa jira akkamitti deemame wanti nuti deemne sunii fi wanti isaan argan wal fakkaatamu waliin fakkaatu akkaataa saniin osoo wal hubanne gaarii natti fakkaata. Ani yoo siifan illee dubbii kana argitee dhuguma yoo qulqullina waan kana argachuu barbaadde kallattiidhuma mana kana dhuftee dhageeffachuu dandeetti. Yookaan immoo akkaataa sanii mana san keessa turte full screen mul'ataa jira mana san keessatti dhugaa jiru dhaga'uu ni dandeetti jechuudha. Walumaa galatti uummanni kun walitti bu'uun qabu. Dhugaan jiru maali? Eessa jira dhugaani? Ragaan meedikaala hospitaala irraa bahe maal fakkaata? Waajjirri poolisaa hoo maal jedhan ka jedhu walirraa hubatuu barbaachisa. Akkaataa saniin odoo hubanne gaarii natti fakkaata. Walumaa galatti warra Shawaa nama 15 keessa teenne dhugaa jiru kaleessa nu deemne karaan nu deemnee fi karaan isaan deemanii argan kun maal fakkaata kan dhaabbatanii ilaaluu barbaachisa. Kanaaf osoo akkaataa saniin ol hubanne siifa yoo danda'ame garuma mana isaanii kanatti dhufte dhugaa jiru dhaga'uudha. Dhugaan hin kallatti malee hin jittu afaanis qaban funyaanin dubbatti. Neetworkii qabaa jira nama fakkaata. So kanaaf akka danda'amaa ta'een please siifan dhugaa kootuuti yookaan immoo wal amansiisaati. Isaanii nama 15 kale arra ati ergitee wajjin deemne san wajjin jirra argaa jirta. Erga duratti illee kanarratti hanga amma hanga saa kana dhugaa kana odoo isinitti himne ka turre wal dhabdee gidduu akkaataa kanaan haasaamee akkamitti haasofna jedhu. Isin achiin eedan nummootu warri gastii isii keessa jiru moodiitarri warri isii kenname yoo barbaadan kan nu buusanii yoo barbaadan ol nu buusanii yoo nu haasofnu maayikii nurratti qabani nu akkaataa saniin dubbachuun barbaannu akka tuulamatti eeganu ergani warra tuulamaatti dhugaadha mucayyoon tun obboleettii teenna dhiiga teenna dhugaan isiin badini dhugaa isii rabbitti kakannee dhalee qabna obboleettii qabna jiruuf jireenya qabna. Arsiillee yoo dhuguma badii qabaate meedikaalli bu'aan isaa argamee jira. Dhugaa argame kana mootu ummata Arsiitii fi ummata tuulama miidiyaa kanarraa wal nyaachisuurra dhugaan jiru kana jennee walitti himnaa yaada jedhu qabatanii dhufanii mubaarakiin jira tuulamni tulluu hin jira dhugaa Dr. Lootus hin jira warri kaleessa dubbii kana nu qabsiise jechuudha. Tuulama tullu ol galche dhufee jira. Egaa ka'umsi keenya kaleessa maal ture? Ka'umsa kaleessa ture akka tuulamatti akka Harargeetti akka Arsiitti wal qabadhaa dhaqaati dubbii kana afaan takkaan qulqulleeffadhaa yaada jedhu isinirraa dhufe. Tuulama barbaannee dhabne har'a garuu alhamdulillah argitanii jirtan nama 15 ta'anii kaleessa irraa mana isaanitti osoo hin galin deemaa jiranii jechuudha. No nama ofii kiyya ani tokkochi ijoolleen namni ja'a kaleessa na wajjin deeme mee atuu isaan waliin deeme jechuun maqaa dha'uu danda'a. Siraaj, Ali, Umar, Sabboona
sabboona sanyii jawwee namni hin beekne hin jiru. Nuti jaan dhaayinee dubbii kana qulqulleeffanne wanni nu qulqulleeffanne kun immoo uummata kanaa fudhatamuu dhabuu danda'a. Warra tuulama yoo dhiirri dhabame dubartiin waa kennani akkasitti dhaayinee qulqulleeffannaa jenna. Kana caalaa imbaasiin biyyattii biyya kana keessa jira. Miidiyaa kanarra ol baanee wal xiqqeessuu caalaa dhugaan jiru maal fakkaata gama imbaasiitiin gama hospitaalaatiin bu'aan qorannoo kanaa ashagameetti kennamaa akkaataa saniin baalamoo yaadaan ilaalamaa jechuudha. Bu'aa qorannoo mucayyoo tana kanaaf reeffa kennee reeffa irratti wal falmuun wal iyyisiisuun wal wachisiisuun faayidaa qabuuti. Kootta siifan atillee yoo dhuguma dhugaa mucattii tanaa dhiigni mucattii tanaa lafa badin jette kootu tuulamnis jira kun as keessa jira. Ayyee tuulama bakka nagaan dhufte aadaa keenyatti deemnaa dhugaa wal barsiifna. Dhugaarra geennee jirra. Dhugaa kana nurraa fudhachuu dandeettanii akka sooshaal miidiyaa kanarraa nu ergitanitti. Egaa akkam jirtu hundi keessanii yookiin keessanii gadi ciiseen ture manuma siifanitti liivirra odoon taa'u hirribna fudhatee toonaan deeme hojiillee hin deemne egaati. Samooni kan akka itti jirru hin beektanii isinuma eegatoo turre egaa ani wannuma isin qabattanii too dhuftan kana giraana gabbee bilbilallee inuman isinitti bilbila naaf hin kaastanii abbaa kanaa namni naan jedhullee hin dhabame. Egaa amma waan isin qabattanii too dhuftan kana dhuman dhaga'uu dhuman barbaade egaa mee dhamaatii keessanis dhugaa jirtus bakka jirtu dhugaa qabattanii too dhuftanii rabbii wajjiniiniti waan jiru kana nu beeksisaadha. Ani wannin jedhu kanuma erga bultii afuriiti wannin ani jedhu abbaa fi haatilleen maatiin ishiilleen micayyoo tana awwaallatanii biyyootti makatanii haaraa galfatanii boo'anii hirmii abaafatanii isa jedhuudhaan haan keessa koo jiru waan qabattanii too dhuftanii ummata kana nu beeksisaadha. As jala hin jiran ijoollee warri barbaaduni maatiin tuulama kaa gara tuumni gaaf durallee isintu nu ergee har'allee ummata biyya kana keessa jiru bakka buunee akkasuma wal dhabdeen gama lamaanii deemu dhaabbachuu qaba. Dhugaan qulqullaa'ee mul'achuu qaba yaada jedhuun kaaneeti ka deemnee waan kana qulqulleeffannee nutti siin amanamamu jennaan isaanillee guyyaa kaleessarraa eegalanii hanga ammaatti waliin jirra. Hospitaalallee deemanii jiranii waajjira pooliisaallee deemanii jiran waa tokko kaasaa jiru ijoolleen kun. Ijoolleen kun baay'inni isaanii 15 ga'u. 15 ga'an baay'inni isaanii yoo nutti kan hin amanne taate akka intala Oromoo akka intala biyyaa takkatti viizaallee baafnee fi tikkeetta irraa murree nama isaanitti amanan bakka bu'ummaan fidanii waan kanaasi hospitaala irraa qulqulleeffatee akka galu yoo barbaadan nama ergachuu danda'u. Yoo nutti hin amannee jedhan akka ummata tuulamaatti yoo nutti amanaman waan kana nurraa fudhachuudha qabanii. Yoo waan kana nurraa fudhanne immoo wanti nu kaleessa biignee hanga ammatti hojii keenya dhaabnee deemnu kun hundi fudhatama qabu jedhan. Nuti keessumaa achitti waamamnee jirra achi deemna dhiifama wajjin jennaan rakkoon isin qabdan maali? Nuti obboleettii teenya kaa lubbuun isin darbitee reeffi isii nu jala jira reeffa kanarra teennee walitti taphachaa jirra yaad jedhu kaasaniiti kaa nullee wal dhabdee cimaarra turre hanga ammaattis bu'aa waan kanaa osoo isin hin dhageessisin sababa kanaaf turre jechuudha. Walumaa galatti qorannoo waan kanaa isin dhageessisuu fi ka'umsarraa hanga xumuratti isin barsiisuuf isin eeyyamamaa taatanii jirtu waan kana nurraa fudhachuuf isaaninoo maal jettaniin akkaataa saniin waliin dubbannee dhugaa jiru walitti himuu fudhataa jechuu barbaadeera. Ayyeegaa mee wanna qabattanii dhuftanii waan ofii keessanii fi qabannee dhufne kinootii dhugaa fi haqti nu bira jirti isa jettan sanaan eegatoo jiraati yaani. Egaa ani uma giraaf na gabbee jira wannin ani beekus hin jiru waa'ee miidiyaa kanaa walii gadi afarsamaa mee haqa jirtu nutti maagaa yaa jarana mee. Ayyee dhugaa jiru barachuuf ani Nuuraddiin Baaba Consultant jedha. Fuulli TikTok kiyya maqaan kiyya lafarratti Maammanuu Kaasoo naan jedhani dhalataa Arsiiti. Dhugaa kana mootu ijoollee kana wajjin bakka bu'ee hanga tokko deemee qorannoo bu'aa isaa isaan waliinis arginee jirra. Bu'aan waan kanaa imbaasii harka ga'ee jira. Imbaasiin biyyattii waan kana qulqulleeffatee harkaan qabatee reeffi akka biyyan galle sababa odeeffannoo paablikii kanarra fiiguun uggurameetii jira. Kanaaf
ante fira mucayyoo kana argamu malee deemu jedhanii jarri kunis qabanii jiru. Walumaa galatti miidiyaa kanarratti qabanii miidiyaa kanaaf deebii deebisuuf yookaan dhugaa jiru walitti himuuf akkaataa kanaan dhufan wanta waliin jettan waliin jedha nutis bu'aa qorannoo kanaa kan waliin argine kan walii ibsinu ta'a jechuudha. Isaan waliin haasa'a. Tuulama akkam jirta? Nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu hundi keessan? Jirra. Naa bilbilaa turtee anis haala mijataa. Baddu ifama wajjiniin garuu warra eeyyama gootan tuulama hundi keessanuu baabaan Nuraddiin ijoollee deemtan cufti keessanuu warri ifaajjan warri dadhabdan hawaasni guyyaa 3 kaasee haga har'a dadhabaa turellee otoo jara kana bakkuma tokkotti dhufne gaariin ta'u bakka tokkotti dhufne gaariin ta'u akkasuma maashii dhuftu qabxayyuu na dhuftuni. Okko amma uummanni achi jirus as jirus otoo bakka tokko dhufee waan kana walumaa dhageenya beessan ta'u warri as jala jirtan warri koomentootasis warri kaleessaa kaastanii gaddaa kaastan hunduu dadhabee jira siifuunis dadhabdeerti namoonni baay'een dadhabanii jira waan kana irratti dubbiin kunis nageenya argachuuf qabbana buufa bakka tokkotti dhufame gaariin ta'u. Gaarii taaganni sirriidha dhuguma jette rakkoon qabu akkuma achi turte asiinis achi fuula TikTok biraatiin laalchisuu jammarraan akkasittuun nageessina rakkoon qabnu jennee itti fufne nuti mee ati yookiin bu'iiti ishiidhaan akkana koottu waan jiru dhugaa sana ijoollee sanarraa barraa jedhini nuti ani gama kootiin asiinis ta'e achiinis ta'e haqa intalaa eessumatti haqan hantalaa bichaa odoo hin ta'in haquma nama hundaatu warra shakkames intalas maatii intalaatis hawaasa oromootis hundumaafu dhugaa barbaacha warra hagamma saatii kana dadhabaa ture hundumaafu dhugaa rabbiin haa baasu garuu bakka lama maaliif jennaan siifuunis hojii ishee dhiistee dhugaa dubbachuuf guyyaa sadii asirra jirti uuma tokko asirraa argachuuf miti dhugaa barbaachaaf nageenya barbaachaaf malee wanni asirraa argatamu tokko hin jiru ajandaa barbaachaafis namni waan kana godhaa jiru hin jiru. Guyyaa sadii jechuun waan salphaa miti kanaaf odoo bakka tokko baabaa Nuraddiin isinarra beektu otoo bakka tokkotti jira kana fiddanii an akka kootti kun yaada ganniiti hawaasni waan jedhu isaantu beeka. Ani mana isaanii lubbuu kiyyaan mana isaanii jira fuula tiktokii kennan dubbachuu qabda yoo naan jedhan lubbuu kiyyaaf taa'ee dubbata. Siigalee ganni kanaaf dhugaa jiru walirraa hubachuudha siigalee argaa jirta baay'ina nama mana kana keessa jiru. Nullee miti namni hedduun kaaman nu bira jira waan kana nurra dhaga'uuf jira mana keenya nu bansiise sanaaf beekta ganni nu gara nama 30 olii taa'anii jira namni tokko keessa. Suni maaliifi dhugaa jirtu sana baruudhaaf. Nu gara nama isin harka jiru biliis. Hayye akka isinitti fakkaatani gama kootiin rakkoon qabu akka isinitti fakkaate garuu ani kun yaada kiyya maaliif siifuunis galata tashee ammaraa dadhabdeetti sadarkaa kanarra yoo wanni kun akka ga'u taasise ishiidha hojii ishii dhiistee dhugaa dubbachuuf biyya Awurooppaa beektani sa'aatii 2 birriidha waan ta'eef Ganni kan ishaa jiran nuti mana keenya bananne nuyi kan waamame miti asitti ijoollee tuulamaa ta'e nu waamta miti mana keenya banannee jirraanii mana namaa dhannee immoo kun seenii namni ammayyuu abaaramnee baanee jettee mucaan tokko abaaramtee baateen ishiidhaaf dhuftu siifan ishii dhuftuun nu biraa asitti haaseentuuniiti nu faana yaada kanaa hordoftuuni amma ummatti kan gastii namaan seennes mana namaan deemnes guyyaa guutaa iddoo keessa dhaabachaa waliin kaleessaati sitti mun danda'uuni waan ta'an hin beektaanii kanaafuu dhuftu gastii as dhuftuuni asitti dhuftee nu faana harmaattuuni dhageesse namni kana keessa kan jiru nama 20 ol yaani asala nama 900 jiraan dhuftu ishiin asaa dhuftuuni itti himna waan jiru ajandaadha miti kadhumne nuti maano jarana sammuun nagulaalla ame waliin gadi nu nagulaalli inaato dubbii jirtu nutti himaati qalbii gadi nu cibsaamee irraa dubbii keessanii dhaato bakka tokko nagaan siniif haa ta'u yaada tokko dubbadha galatooma jalqaba irratti warri dhamaatii haga kana obboleettii keessaniif jecha dhamaatanii hojii keessan dhiistanii biyya hambaa kanatti jireenya mataa keessanii dhiistanii kanaatiif kan taartan waaqayyo sinaa eebbisu. Inni kun immoo akkuma amma gammeen jedhe jechuudha. Sa'aatii achillee deemtee ijoolleen kunillee xiqqoo miira hin taane keessallee galuu danda'u jechuudha gastii namaarra deemanii. So amma ijoolleen kun dhamahanii waan haga kanarra ga'anii erga as ga'anii erga manni banamee mana kanatti dhufanii wantoota jiran haasa'anii uummatattis waan jiru himame namootas garaan ciisee warras abbaas haadhas obbolaas firoottanis
noonillee garaan nu ciisu abdii qabna. Isa kana malee asii fachi deemuun ganni hin barbaachisu. Akkuma amma gammeen jedhe mana kanatti yoo haasa'ame Maali bara asii fachi deemaan jedhu achis ishee jalas nama 200,000 jira asis nama 200,000 jira achis ani Oromoo asis Oromoo fidaa karana bakka man ijoollee mana siifuu jirtan dhugaa barbaadanoo ta'e kootti dhaggeeffadha rakkoon hin jiru ani jala ta'een si dhaggeeffadha gara kootiin rakkoon hin jiru nuti kan ani faajaatis turree kan itti arrabsamaatis turree kan mataan keenya itti gad nu galabaxame abaarramaatis arrabsamaa jirru dhugaa obboleettii teenya aga'uuf warra rakkatee hundaafuu dhugaa dhaga'uuf malee dantaa sirraa qabaannatii miti sini galee obboleewwan kanaafuu dubbadhaa bakka kamittuu rakkoon hin jiru asittis dubbatantis